السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا في جالتم توتا دعوة توتا خنيا تلو مال جتي ميديا مرافق را اسم بران كنيا خيسافو يجرا خنا مانتنا برهفيس أكم بولتن اسم جيجارا خنا مانتنا رهفيس أكسما أكم أولتن اسم جيجارا تلو مال جتي اسم بران كنيا تلو مال جتي وجين بيان شيخ عبد الجليل جيلي أوبيني مسيسا جافيتين دورفامو بولجيسا مغالا عوداي دعوتني تجران حالو مخنان ركولي بولجيسا غاري حاروم سبودا وصوهين فرا من حفي أكا بولجيسا مغالا تيتي إيغادان باسنين بوداس حواسا مغالا تي دوبيساني تجران بلينا تلون مالجتي أكا تانو تسنيو ديسنام وبيني مسنسا جافين ترفون بولجينسا مغالا عودا إداوكتن حالو مخنان ركولي بولجيسا غاري حاروم سان بودا وصوهين فرا منين حفي أكا بولجيسا مغالا تي إيغادان باسني بودا حواسا مغالا تي إرتيس دوبيساني تجران ركوان أدبهن كيسا كنن أكا إجوتي فولاتن خيسا لباچو داندي مغالا تي إرتي كان كيس حواسا دوبيساني تجران كيسافو لباچو داندي مغالا تي إرتي كان كين داندي جيجيرا أسفالتي ماليف لفرح حر كيفات kan jawus hawasni iggaafachuu isaanii himanii jiran boonoon bishaan dhugaatii fi ijaaramte maaliif bishaan dhabuun iddoo hantuutaa fi jawween itti wal hortu maaliif taha akkasumas jimaan keenya gabaan wal argachuu qabaas jechuun gaafilee kanaa fi kanneen biraalee garagaraatiin hawasni komisaanii dhiyeeffachaatii jiran. hargee bahaa aanaa cinaaksan guyyaa khaleessaa dubartii Fatihaa Qaasim jaamtu rasaasa diinaatiin dhiigni dhangaleetii jira. balina tulluun maal jetti akka taamtu isiniif dhiyeessina. hargee bahaa cinaaksan guyyaa 12 baatii afurii bara 2011 akka lakkoofsa biyya teenyaatti guyyaa khaleessaa dubartiin Fatihaa Qaasim jaamtu rasaasa diinaatiin dhiigni dhangaleetii jira. dubartoonni rasaasa diinaatiin ji'a lama keessatti dhiigni isaanii dhangala'ee jiru adde Fatihaa Qaasim isiin shanaffaadha. akkasumas daa'ima waggaa 7 Hafsaa Husseen kan rasaasa diinaatiin wareegamtee hoggaa ta'u haati ilmaan sagalii rasaasa diinaatiin surriin isii yaatee kan daa'imni isii gubbaarraa qabu nyaatee seenaan hin dagattu. walumaa galatti dubartoonni hanga ammaatti madaawanii fi wareegaman nama 7 gahanii jiran. magaalaa Jimmaatti sigiggoo mudateen lubbuun namoota 3 dabruu maddeen gabaasaniiti jiran. balina tulluun maal jetti Khadiir Maamraabitu akka taamtu isiniif dhiyeessa. magaalaa Jimmaatti balaan sigiggoo mudateen lubbuun namoota 3 darbeeti jira. itti gaafatamaan kominikeeshinii waajjira poolisii magaalaa Jimmaa Inspektar Gazzahany Agguchoon akka jedhanitti konkolaataan Sinotiraakii biyyoon gandaa Boochee Booree naannoo Tishaayiritti gombisee mana jireenyaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu isaaniitiin balichi kan mudate tahuu ibseeti jira. balichaan deessuun mana keessa jirtu daa'ima ishee waliin lubbuun isheeti dabreeti jira. abbaan warra ishii hospitaala yaalamaa jiraachuun himaniiru. namni sadaffaan lubbuun darbees daa'ima tahuun beekameeti jira. konkolaataa fi konkolaachisaan biyyoo gombisee balicha qaqqabsiisee miliqeen barbaadamaati jira. paartileen siyaasaa wixinee ka'umsaa waltajjii waloo irratti kallattii kaayachuudhaan mari'ataniiti jiran. balina tulluun maal jetti akka taanutti isiniif dhiyeessina. paartileen siyaasaa wixinee ka'umsaa waltajjii waloo irratti kallattii kaayachuudhaan mari'ataniiti jiran. waltajjiin marii paartilee siyaasaa kun hoteela interkontinentaalitti kan gaggeeffame hoggaa ta'u waltajjiin kun tibba dabre muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmadiin kan qophaa'e kan ture marsaa lammaffaa isaati. waltajjii marichaa kana walitti qabduu booddii filannoo biyyoolessaa Burtukaan Miidheessaati. paartileen morkattoota biyyattii keessaa fi biyya alaatti karaa nagayaan qabsaa'uu biyyatti deebi'an irrattis hirmaatanii. dureewwan paartilee morkattoota maricha irratti hirmaatan sanada mariif dhihaate irratti yaada fooyya'insaa fi gabbisaa waan hammatuu qabuu fi irraa irrifamuu qabu irratti yaada dhiheessaniiti jiran.
Manni marii ministeerota walgayii idilee khaleessa gaggeessan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuudhaan murtaa'eeti jira. Bal'ina Tulluun Maal Jetti Khadiir Maamarraabiitu akka ta'an isiniif dhiyeessa. Manni marii ministeerota walgahii idilee gaggeessan dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murteewwan dabarse. Manni marichaa imaammata ispeesii Itoophiyaa wixinee labsii tajaajila oduu Itoophiyaa irra deebi'een hundeessuuf qophaa'ee wixinee labsii hundeeffamaa wiirtuu barsiisaa heeraa mootummaa fi federaalizimii wixinee labsii urgurmii dhaabbata hawaasaa siviilii irratti mari'atee raggaasiseeti jira. Imaammanni ispeesii Itoophiyaa hojiirra akka oolu kan raggaasise yommuu ta'u wixineewwan labsii sadan hafan ammoo irratti mari'atamee akka raggaasifamu manni maree bakka bu'oota ummataatiif ergameeniiru. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumaa oolmaawwan ispoortii magaalaa Finfinnee keessa jiran daawwataniiti jiran. Bal'ina Tulluun Maal Jettee ammas Khadiir Maamarraabiitu akka ta'an isiniif dhiyeessa. Itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumaan oolmaawwan ispoortii magaalaa Finfinnee keessa jiran daawwatan. Istaadiyeemii Abbabaa Biqilaa ijaarsarra jiru oolmaa ispoortii Raas Haayiluu fi giddugaloota ispoortii biiroo daawwataniiru. Daawwicharrattis ministeera aadaa fi turizimii Dr. Hiruut Kaasaawii fi qondaaloonni biroos argamaniiru. Khaleessa konkolaataan maallaqaa tiishartii fi akkasumas koofiyaa fe'ee naannoo Somaalee Shinniileerraa gara dirree dhawaa seenuuf yaalamaa ture qeeroo malkaa jabduutiin qabamee to'annoo jalaa ooleetii jira. Bal'ina Tulluun Maal Jettiitis akka ta'an isiniif dhiyeessina. Guyyaa khaleessaa konkolaataan maallaqaa tiishartii fi koofiyaa fe'ee naannoo Somaalee Shinniilee irraa gara dirree dhawaa seenuuf yaalamaa ture. Qeeroo malkaa jabduutiin qabamee gabateen isaa lakkoofsi isaa dirree dhawaa duwwaa 1820 Land Cruiser cufaa yoo ta'u dhimma maallaqa qabame irrattis jeequmsi hamaan keeti jira. Dhimmi maallaqa tiishartii fi koofiyaa gara dirree dhawaa seenuuf yaalame kun hedduu guddaadha. Koofiyaa fi tiishartiin kun barruu dirree dhawaan tan Somaaleeti dhaadannoo jiru itti barreessuun maallaqa doolaara kuntaala 3 waliin qeeroo malkaa jabduutiin qabameeti jira. Ta'us garuu warri liyyuu poolisii Somaalee fi kora bittinnee isaan dirree dhawaa akka maallaqni kun qabamee harka qeerootti hin galle godhaati jiran jechuudhaan maddeen keenya nuuf gabaasaniiti jiran. Namoota hedduu tumaa jiraachuus beekameeti jira. Dhimma isaa hordofnee jala buunee yeroo dhimmi isaa kun qulqullaa'ee nu geetti kan isin biraan geenyu taha. Dirree dhawaa eerar gootaatti guyyaa khaleessaa lola uumameen Oromoorraa lubbuun nama tokko dabreetii jira. Bal'ina Tulluun Maal Jetti Khadiir Maamarraabiitu akka ta'an isiniif dhiyeessa. Dirree dhawaa eerar gootaatti guyyaa khaleessaa namni tokko Oromoorraa wareegameeti jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Maqaan isaa Abdallaa Lungooti jedhama. Rabbiin rahmata haa godhuu fi 8 jannataatiin isa haa qananiisu. Alii fi maatii isaa maraafuu jajjabina kan hawwinu taha. Tulluun Maal Jetti kan biyya alaa keessa Ameerikaan waajjiraalee mootummaa muraasa ifatti cufteetii jirti. Bal'ina Tulluun Maal Jettee kan biyya alaa Khadiir Maamarraabii akka ta'an isin biraan ga'a. Ameerikaan waajjiraalee mootummaa muraasa ifatti cufe. Waajjiraaleen mootummaa cufamuuf kan saaxilaman pirezidaantiin Doonaald Tiraamp daangaa Ameerikaa fi Meeksikoo jidduutti dallaa ijaaruuf maallaqni gaafatan doolaarri biiliyoona 5 ragga'uu dhabuu isaaniitiini. Tiraamp godaansa baqattoota seeraan alaa ittisuuf maallaqni dallaa ittiin ijaaruuf gaafatan hin ragga'aniif baajeticha Deemokiraatonni mormaniiru. Kanarraa kan ka'e waajjiraaleen mootummaa muraasni cufamaniiru. Akka Tiraamp beeksisanitti waajjiraaleen kanneen yeroo dheeraaf cufamu malu. Waajjiraaleen ministeera nageenyaa biyya keessaa, ministeerri haqaa, ministeerri qonnaa fi geejjibaa ni cufamu. Sababii kanaan hojjettoonni 100,000 lakkaa'aman kafaltii malee akka hojjetan yookaan hojii hiikanii akka ta'an dirqamu malu. Riippaabilikoonni cufamuu waajjiraalee mootummaa mormaniiti jiru. Maddi oduu BBC irraa. Egaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa mooraaf Google. Tulluun Maal Jetti haga takka walitti fufunaannee yookiin walitti coccorre haga takka isin biraan geenye hammanuma
akkasuma tulluun maal jettii kan biraatiin hamma olii dachaanutti hagammaatti isin keessummeessuudhaan keessaafuu karaa ogeessa kaameeraatiin Kadir Mahamad Raabiitii na wajjin ture. Tulluun maal jettii arraaf qabnu hammanumaa tulluun maal jettii kan biraatiin hamma olii dachaanutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.